Araarakeetiin baigala araarakeetiin aloole bula madaa'uun kee madaa koona fayyise argamuun kee lubbuudhaatti deebise araarakeetiin baigala araarakeetiin aloole bula madaa'uun kee madaa koona fayyise argamuun kee olii koona urgeesse araarakeetiin baigala araarakeetiin aloole bula madaa'uun kee madaa koona fayyise argamuun kee lubbuudhaatti deebise cubbuun koo akka dhiigaa na diimesse na argatte raareedhaan qabame utuun argamu na argatte karaan harkaa badee utuu jiru na argatte amma garuu dhiiga kee na miichitee na qulleessite cubbuun koo akka dhiigaa na diimesse na argatte raareedhaan qabame utuun argamu na argatte karaan harkaa badee utuun jiru na argatte amma garuu araara kee akka jirbii na qulleessite amen 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 araarri kee baay'eedha Yesuus jaalalli kee dhuma qabu Yesuus hallelujah ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluu hunduma keenyaa wajjin haa ta'u ameen. Nagaan Waaqayyoo isin irratti haa baay'atu sabni waldaa Maranaataa gaggeessitoonni waldaa kanaa tajaajiltoonni hundumtuu koree garaa garaa keessa kan jirtan guyyaa har'aa kanattis ganamarraa kaasanii hojii Waaqayyoo keessa kan jirtan qulqulloonni isaa nagaan keessan haa baay'atu. Akkam jirtu isin hundumti keessan nagaadha. Ani Waaqayyoo isa jiraataa isa ulfina qabeessaaf galanni haa ta'u. Nagaa kootii manni koos foon koos hafuurri koos eegamaadha. Inni nagaa hunda keenyaa eegee qulqullichi mootiin Israa'el bara baraan haa kabajamu. Egaa Waaqayyoon hin galateeffannaa ganama haaraa kanatti akkuma kanaan dura goonu fuula abbaa keenyaa duratti dhiyaannee Waaqayyoon walii wajjin kadhachaa wanta nu gorsuu barbaade ergaan nu erguu barbaade immoo isarraa baranna. Waaqayyoo waan nu gargaareef sagalee isaa itti fufiinsaan mata duree garaa garaatiin waldaa Maranaataa Yesuus keessatti barachaa jirra. Egaa waldaa Maranaataa Yesuus warri keessa jirtan akkuma beektan warroota karaa YouTube fi karaa adda addaatiin hordoftaniif immoo tokkummaa qulqullootaa kiristiyaanota biyya garaa garaa keessa jiraatan kanneen gama onlaayiniitiin gooftaa waaqessan jechuudha. Karaa kanaan mata duree garaa garaa barumsa walii wajjin barachaa jirra. Waaqayyo nutti dubbatee nu ijaaraa jira. Arras itti fufnee mata duree Waaqayyoon amanachuu yookiis maal amanattaa jedhee bifa gaaffiitiin dhiyaate kutaa sadaffaa walii wajjin baranna jechuudha. Yeroo gabaabaa duwwaadhaaf dubbachuun yaalaa. Kanaaf mee Waaqayyoon isa jiraataa walii wajjin kadhannee gara barumsa keenyaatti kallattiin ceena. Guddaaf mo'aa mootii bara baraa kan taate Waaqa keenyaa nuti ijoolleen kee siif galata qabnaa, kabaja siif laannaa,
kan nu gargaare, kan nu ceesise, kan nu moosise siisa guddaa Waaqayyo keenyadha. Maqaa keetiif galatatu dhiyaachuu mala. Bara hamma bara baraatti teessoo keessa qulqulluu isa ulfina qabeessa irratti galanni kee haa baay'atu. Yaada keessa guddaa, araara keessa guddaa, waa keessa guddaa nutti agarsiisteetta. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin bara hundumaa ololluuf jedhe. Har'as fuula kee duratti dhiyaannee si kadhannaa. Cubbuu keenya garaagaraa, daddarba keenya garaagaraa, dagannaa keenya, mudaa keenya hundumaa dhiiga Yesuusiin nurraa dhiqee haaraa nu taasisi. Hojii seexanaa, hojii dukkanaa, yaadni kee yaadni Waaqayyo akka hin ceeneef, akka hin darbinee fi danqaa ta'uu kan barbaadan hundumaa maqaa Gooftaa Yesuusiin fuula keenya duraa rukuti. Nagaa keenya irraa rukuti. Boqonnaa keenya irraa rukuti. Dibata nu dibde irraa rukuti. Seexanni nurrattis naannoo keenyattis hojjechuu hin danda'in. Waaqayyo inni lolaa taate, inni abbaa mo'ichaa taate, inni warra si amanatan gargaaruu itti beektu nu bira gorsee diinota keenya adabuudhaan mul'atu. Nuuf immoo Waaqa banamaa nuu kenni. Sagalee kee nutti dubbadhu. Foon qabeessa akkamittiin waan Waaqa keessaa dubbachuu danda'a? Yoo hafuurri kee hin dubbanne eenyutu dubbachuu danda'a? Hafuurri kee qulqulluun dubbannaan immoo eenyutu callisuu danda'a? Maqaa Yesuusiin isatti dubbattuun dubbadhaa. Isatti dubbattu immoo dhaloonni kee haa dhaga'u. Sabni kee haa dhaga'u. Ittiin haa jiraatu. Ittiin haa gargaaramu. Gooftaa keenya Fayyisaa kee Yesuusiitiin ameen. Waaqayyoo keenyaaf galanna ta'u. Maal amanattaa? Sagalee jedhu walii wajjiniin barachaa jirra. Kanaan dura kutaa 1-2 keessatti amanannaa garaagaraa kanneen namoonni amanatanii garuu immoo warreen amanataman sun, warreen namoonni yaada isaanii irra kaa'an sun ofii isaaniitiifis warroota isaan amanataniifis sababa yeelloo ta'an, yeelloo ooluudhaaf kanneen biroon isaanitti hirkatanii, yeelloo ittiin ooluudhaaf kanneen biroon kooluutti galanii garuu immoo ofii isaanis oolchuu kan dadhaban, warra isaaniin amanatanis oolchuu kan dadhaban amanannaawwan garaagaraa ilaalleera. Ammas itti fufnee sanuma laalla. Amanannaan ofii isaaniitiifis kan biroodhaafis yeelloo ta'an kanneen amanannaa dhugaa hin taane garuu immoo namni baay'een ittiin ooluudhaaf, ittiin ce'uudhaaf kan namoonni baay'een abdii godhatan amanannaa akkamiitu jira waan jedhu itti fufnee ilaalla. Yeroo darbe qabxii tokko duwwaa ilaalle. Kutaa lammaffaa keessa jiru. Innis badhaadhummaadhaaf, hojiidhaaf, badhaadhummaa namni hammam akka inni amanatu. Hojii gaarii qabaachuun, badhaadhummaa guddaa qabaachuun garuu dhugumaan amanannaa amansiisaa akka hin taane iddoo tokko ga'ee akka inni nama yeellaasisuu danda'u ilaalleera. Arras inni sun qabxii arfaffaa ture. Arra qabxii shanaffaa itti fufnee walii wajjiniin ilaalla. Amanannaawwan ofii isaaniitiifis warra isaan amanataniifis amanannaa guutuu ta'uu hin dandeenye, irkoo guutuu ta'uu hin dandeenye, iddoo tokko ga'anii kanneen nama yeellaachisan maal fa'aa akka ta'an walii wajjiniin itti fufnee ilaalla. Namni Waaqayyoo badhaadhummaasaa jireenya lafarraa, jireenya isa darbu, jireenya isa badu utuu hin taane kan inni amanachuu qabu Waaqayyoon duwwaa akka ta'e barumsa kana keessatti xiyyeeffannu. Humna qabeeyyii amanachuun, mandaraa jajjaboo amanachuun, firoota amanachuun, hojii ofii badhaadhummaa ofii amanachuun akka isaan yeelloodhaaf nama saaxilan kutaa 1-2 keessatti ilaalleera. Arra shanaffaa yoo amanatanii kanneen amanannaa dhugaa hin taane garuu namoonni baay'een amanatanii kan ittiin dogoggoran inni shanaffaan
waaqa tolfamaadha. Waaqayyoolii tolfamoo garaa garaatu jira. Waaqayyoolii tolfamoo kana namoonni iddoo waaqayyoo buusanii na oolcha, na jiraachisa, na ceesisa, na dabarsa jedhanii kan isaan itti kooluu galanidha. Waaqayyoolii tolfamoon kun. Waaqayyoolii tolfamoo kanneen namoonni kan biroon kooluu itti galan kun garuu waaqa ta'anii dhugumaan abdii namaaf ta'anii namoota salphinarraa oolchuu hin danda'an. Wanti waaqayyoo yeroo hundumaa nama isatti amaneerraa hin barbaanne, kan waaqayyo yeroo hundumaa ciigga'u, abboommii gurguddaa afaan waaqayyoo keessaa ba'an, kanneen harka waaqayyootiin barreeffaman, ibiddaan kan barreeffaman, abboommiiwwan kurnan keessa inni jalqabaa ani waaqayyo waaqa keeti, waaqayyoolii kan biroo ana irratti hin qabaatin akka isa waaqessitutti jedha. Waaqayyoon alatti waaqayyoolii kamiyyuu akka nu waaqessinu waaqayyoo hin eeyyamu. Ulfina waaqayyootti akka bu'amu waaqayyoo hin barbaadu. Kanaaf yeroo waaqayyoolii tolfamoo amanatan yellootu nama mudata jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessaa Matsaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 14 lakkoofsa 4 irraa kaasee sagalee jiru nan dubbisa. Akkasidha. Hamma lakkoofsa 6tti. Kanaafis ati isaanitti dubbadhu, Waaqayyo Gooftaan mana Israa'el keessaa namni tokko waaqayyoolii tolfamoo garaa isaa keessa kaa'atee yakka isaa isa gufuu isatti ta'es of dura dhaabbatee waa gaafachuudhaaf gara raajii yoo dhufe ani waaqayyo ofii kooti akka baay'ina waaqayyoolii isaatti deebii nan kennaaf. Isaan hundinuu waaqayyoolii tolfamoo isaaniif jedhanii ana dhiisaniiru. Ani immoo garaa mana Israa'el deebisee nan qabadhaa jedhe. Ammas mana Israa'eliin Waaqayyo Gooftaan yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Waaqayyoolii tolfamoo keessan irraa deebi'aa. Hojii keessan isa ciiggaa isaa hundumaa irraas fuula keessan deebisaa jedha. Waaqa tolfamaa jechuun inni literaalii ijaan argamu kanneen namoonni itti sagaduudhaaf waaqa jechuudhaaf tolfatanidha. Kanaaf waaqa tolfamaa jedhama. Afaan Ingiliffaatiin yeroo barreeffamu kapitaal G'dhaan inni ka'u, qubee gaa isa guddaadhaan inni ka'u gaad yeroo inni jechuudha. Waaqayyoo uumaa isa nuyi itti amannu waaqa keenya ta'uusaa agarsiisa. Small G'dhaan yookaan immoo qubee gaa ishee xinnoodhaan God or God seettee isheen barreeffamtu immoo waaqa tolfamaa ta'uu ishee agarsiisa. Egaa waaqni tolfamaan kun bifa jabbiitiin ta'uu danda'a, bifa bineensaatiin ta'uu danda'a, bifa waan barbaadan tokkorraa ta'uu danda'a, bifa urjiirraa ta'uu danda'a. Wanneen ija namaatti mul'atan tokko fakkeessanii bocanii hojjetanii of fuuldura kaa'anii mukaan ta'uu danda'a. Warqeerraa ta'uu danda'a, dhagaarraa ta'uu danda'a, dhagaa gati jabeessarraa ta'uu danda'a. Kanneen miilla qaban garuu hin adeemne, kanneen ija qaban garuu hin agarre, kanneen afaan qaban garuu hin dubbanne, fuula namaa dura garuu bareedanii qarratsamanii kan ta'an waaqa tolfamaa jedhamu. Isa kanaan yeroo baay'ee saboota Israa'eliin ala jiran waaqayyoolii tolfamoo kanaan kan beekaman saboota Israa'eliin ala jiranidha. Baay'een isaanii waaqayyoolii tolfamoo akkasii hojjetatanii kan itti sagadan, ofumaa hojjetanii ofuma isaaniitiin immoo kan itti sagadan jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo ollaa Israa'el kan turan Filisxeemonni waaqa tolfamaa Daagon jedhamutti sagadu. Kanneen Ba'aalitti sagadan jiru, kanneen Asheeraatti sagadan jiru, kanneen Ashtaarotitti sagadan jiru, kanneen Taamuzitti sagadan jiru. Ollaama Israa'el kanneen Moolekitti waaqa tolfamaa Moolek jedhamutti sagadan jiru. Waaqayyoolii tolfamoon kun hedduun isaanii kanneen ijaan mul'atanidha. In argu. Ijoolleen Israa'el yeroo baay'ee karaa isaaniittiin yaada waaqayyoo keessaa hataman yoo jiraate waaqayyo hafuura. Akka waaqayyoolii saba ollaa isaanii jiru ijaan hin argamu. Yeroo warri suni jabbii wayii waan mul'atu wayii fuuldura kaa'anii sagadan in ilaalu. Meerree waaqayyoon keenya immoo jedhu.
ishakka garaan isaanii jiraachuu waaqayyo ishakka garaan isaanii hojjechuu waaqayyo dhuguma waaqayyoon keenya jiraayi maaliifan keenya mul'atu akka isa warra kaanii jedhu ilaala waaqayyoon keenya in mul'atu garuu dubbata waaqayyoon keenya in mul'atu garuu hin deemu waaqayyoon keenya in mul'atu garuu arga ija fooniitiin jechuudha waaqayyoon keenya in mul'atu garuu hunda danda'a waaqayyoon hin tolfamoon warra ollaa namootaa jiran garuu in mul'atu garuu dubbatan in mul'atu garuu hin deeman in mul'atu garuu hin hojjetan maqaadhuma duwwaa baatanii jiraatu garuu ijoolleen Israa'el isa jaan argamu sana hawwan isa jaan argamu sana arganii maaloo nuyi maaliif waaqayyo mataa keenya hin qabaannu jechuutti kaan iddoo baay'eetti dogoggora kanarraa kan ka'e waaqayyoon tolfamoo ofii isaaniitiin bixxillatanii ofii isaaniitiin harkumaan tolchanii kana waaqayyoon keenya inni biyya Gibxiitii nu baase kana waaqayyoon keenya inni nu oolche jedhanii sagadanii waaqayyo wajjinii walitti bu'anii du'a gar malee du'anii dhaloota baay'ee of jalaa fixaniiru dogoggora kanaan jechuudha ijoolleen Israa'el bara dabarsan keessatti hedduu isaa kaasuun hin danda'ama garuu hanqina yeroo keenyaaf jecha sana hundumaa keessa gallee hin kaasu garuu waaqa tolfamaa isaan hojjetan kun cubbuu itti ta'ee gufuu itti ta'ee gurguddoonni ijoolleen Israa'el hedduun ittiin shawwadamanii ittiin goyoonfamanii yaada waaqayyoo keessa hatamanii hirruu ta'anii darbaniiru kanneen namoonni tolchan ilaalanii jechuudha waaqayyoon keenya muka miti waaqayyoon keenya galaana miti waaqayyoon keenya gaara miti waaqayyoon keenya holqa dhagaa wayii miti waaqayyoon keenya muka wayii miti kan namni tolche miti waaqayyoon keenya jiraasaadha hafuuraadha hundaa danda'aadha hundaa beekaadha iddoo hundumaa jira murtaa'aa miti jechuudha garuu ijoolleen Israa'el yeroo baay'ee yaada kanaan yaada waaqayyoo keessaa mucucaachuudhaan waan waaqayyoo ittiin tolle gochuudhaan waaqayyoo wajjin walitti bu'aa turaniiru kun egaa isa liiteraalii ijaan mul'achuu danda'u qaqqabatamuu isa danda'u baatamee deemuu isa danda'udha kun waaqayyoo tolfamaan waaqayyoo tolfamaan kan biraan kanneen ijaan mul'anne jireenya namaa garuu kontirool godhan jireenya namaa garuu to'atan waaqayyoo caalaa nutti aananii kanneen mul'atan waaqayyoon nu bituutu barbaadu laphee keenya kan bitan waaqayyoon nu hoogganuutu barbaadu garuu isaan ofii isaaniitiin kan nu hoogganan waaqayyoolii tolfamoo kan biraan kanneen ijaan hin mul'anne immoo jiru isaan kun baay'ee isaanii garaa namaa keessa jiraatu laphee namaa keessa jiraatu isa kanaaf Hisqeel keessatti amma kan dubbifanne fakkeenya waaqayyoolii warra isa kanaati namni tokkodha lakkoofsa 4 yoonnaarra deebinee dubbifne kanaafis ati isaanitti dubbadhu waaqayyo gooftaan mana Israa'el keessaa namni tokko waaqayyoolii tolfamoo garaa isaa keessa kaa'ate sagalee jedhu jira waaqayyoolii tolfamoo warri sila jenne hin baatamu malee garaan lixan hin baatamu malee isaa keessa namaa seenuu hin danda'an iddoo kanatti kan waaqayyo dubbachaa jiru garuu warreen garaa namaa keessa seenanii jireenya namaa keessa jiraachuu danda'an dubbata isaan akkasii kun immoo waaqayyoolii tolfamoodha maal fayyoo jettan nu isaan to'achuu kan hin dandeenye garuu jireenya keenya kan to'atan kanneen akka suusiifaa jechuudha suusiin ammoo ofii isaatii waaqa tolfamaadha jireenya namaa kan bulchu isadha jireenya namaa kan hoogganu isadha jireenya nama suusiin qabe tokko suusii jimaa qama'uutu qabe yoo ta'e suusii alkoolii dhuguutu qabe yoo ta'e suusii sigaaraa xuuxuutu isa qabe yoo ta'e ishee qabe yoo ta'e suusii pornoogiraafii ilaaluu viidiyoo ejaayil onlaayinii irra ilaaluutu qabe yoo ta'e addiktidi ta'e yoo ta'e jireenya nama sanaa hooggane yoo ta'e suusii fiilmii ilaaluutu qabe yoo ta'e suusii tapha wayii tokko ilaaluutu
garaashee qabate yoo ta'e sana yoon gochuudhaa baadhe rafuu hin danda'u. Sana yoon gochuudhaa baadhe jiraachuu hin danda'u. Sana yoon gochuudhaa baadhe nagaa argachuu hin danda'u. Bakka hin danda'u of dha'uu hin danda'u. Namni jedha yoo ta'e nama sanatti kun waaqa tolfamaa itti ta'ee jira jechuudha. Namni sun waaqayyoon caalaatti waan sanaaf sagadaa jira jechuudha. Kanaaf waaqayyoolii tolfamoon akkanaa kun warra garaa keessatti baatamanii deemanidha. Warra laphee namaa keessatti mo'anii keessa namaa baatanidha. Waaqayyoolii tolfamoo warri kan biraan warra kamiidha? Warreen amala sassataa, amala jibbaa, amala xiiqii isaan kuni amala waaqayyoolii tolfamoo kan biroodha. Waaqayyoolii tolfamoo kanneen keessa namaa jiraatanidha. Yonnaa to'achuudhaaf jenne jireenya keenya kan to'atan, yonnaa mo'uudhaaf jenne jireenya keenya kan mo'atan, yonnaa bulchuudhaaf jenne didanii kan nu bulchan waaqayyoolii tolfamoodha jechuudha. Egaa waaqayyoolii tolfamoo akkasiirraa amala sassataarraa, amala nagaa hin jennerraa, amala tasgabbii hin qabnerraa, amala xiiqiirraa, amala waaqayyoon ulfina dhowurraa akka nu deebinu waaqayyoolii tolfamoo warra garaa keessan keessa jiran of keessaa baasaa nuun jedha jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Jireenya keessan keessaa baasaa. Yoo isaanii amanattan, yoo jireenya keessan isaaniif laattan, isiniin isin oolchan, ofii isin oolan salphatanii isin salphisuu nuun jechaadha. Waaqayyoolii tolfamoo warri amanatan hedduun waaqayyoolii tolfamoo isaanii wajjiniin salphataniiru. Waaqayyoolii tolfamoo warri waaqessan waaqayyoolii tolfamoo isaanii wajjiniin duukaa salphataniiru macaafa qulqulluu keessatti. Baay'ee isaanii kaasuu dandeenya. Tokko duwwaa fakkeenyaaf fudhannu. Warra Ba'aaliin waaqessan, warra Ba'aal waaqayyoo jedhanii waaqa tolfamaa Ba'aal jedhamutti warra sagadanii fi Eliyaasiin ilaal. Isaan Ba'aal waaqa tolfamaadha jedhan, waaqa keenya jedhanii sagadan bara dheeraadhaaf Ba'aal waaqa tolfamaadhaaf raajota jedhanii warri isaaf raajii dubbachaa turan. Gam tokko goranii Eliyaas raajiin waaqayyoodhaa qophaa isaa gar tokko goree waaqayyoo inni ta'e ofa mul'isu, waaqayyoo inni ta'e hojiidhaan argamu jedhanii gaafa kompitishinii jalqaban, gaafa dorgommeetti galan waa tokko godhan. Kottaa amma Ba'aaltu waaqa moo waaqa Israa'el isan waaqessinu kanatu waaqa? Inni waaqa yoo ta'e hojiidhaan mul'atu kottaa adda baafnaa jedhan. Tolee jedhan hundutti walii gale. Eliyaas akka isaaniin jedhe, mee isin dura waaqayyoo keessan mul'isaa. Mee waaqayyoo keessan waamaa, waaqayyoon keessan waaqummaa isaa mul'isu. Kottaa isin jalqaba waamaa. Qalma qalanii aarsaa qopheessanii aarsaa dhiyaatu kana inni dhufee soorratu ibiddaan inni mul'atu waaqa kan jedhu mata duree dorgommii isaanii ture. Kanaaf ijoolleen Ba'aalitti sagadan, waaqa tolfamaa Ba'aalitti sagadanii dursaa qophaa'anii kottu jedhan. Waaqa keenya mul'adhu jedhan, nun qaaneessin jedhan, nun salphisin jedhan, guddummaa kee mul'isi jedhan. Hin eegan Ba'aal dhufuu dadhabe. Hin waaman Ba'aal dhufuu dide. Awwaachuu dadhabe. Asan jira jechuu dadhabe. Ibiddaan mul'achuu dadhabe. Tarii immoo kottaa of cirraa, of mammadeessinaa. Kottaa miila tokkoon sekken laabii nokkon laabii. Kana dhagee dhufaa laata jedhanii of cicciran. Of madeessan hin waaman hin iyyan. Sagaleen dhaga'amuu dide.
Sabooddee namni Waaqayyoo Eliyaas garaa isaan bare. Tarii sagalee keessan dhaga'uu dadhabe ta'a. Ol guddisaa iyyaa ittiin jedha itti qoosuutti ka'e. Koomaa hin dadhaban Ba'aal isaan qaanes. Egaa amma dadhabneerra mi'aan keemmoo waami kaan keemmoo laallaa jedhanii achi godhanii dhaabbatan. Eliyaas akka seera qalmaan dhiyaatutti akka qomoo ijoollee Israa'elitti dhagaa 12 tarreessee aarsaa dhiyeessee yeroon aarsaatti dhiyeessan yeroo ga'utti aarsaa dhiyeessee bishaan itti guutee mul'adhu gaa'e. Waaqayyo asan jira jedhi gaa'e. Waaqayyo asan jira kottu kaa'e. Maqaan isaa ulfaatu ilmi Waaqayyoodha jiraachuu isaa mul'ise. Waaqayyo gooftaan Waaqayyo abbaan jiraachuu isaa mul'ise. Ibiddaan utuu namni hundumtuu ilaalu Waaqarraa dhufee aarsaa dhiyaate sana irratti mul'atee aarsaa sana gubee fixe. Sabooddee namni Waaqayyoodha Eliyaas raajota sobduu waliin dhooftu sana irratti tarkaanfii fudhate. Warroota gorraamuun irra jiru hin gorre. Warroota adabamuun irra jiru hin adabe. Waaqayyootu waaqummaa isaa wajjin mul'ise waan ta'eef. Waaqayyoolii tolfamoon ofii isaaniitiif hin hafanii warra isaaniin amanataniis hin hambisan hin qaanessu yeelloodhaaf saaxilu. Kanaaf amanannaa dhugaa miti waaqni tolfamaan. Maaltu waaqa tolfamaa isinitti ta'ee jira? Fira baay'ee jaallattantu waaqa tolfamaa isinitti ta'ee jira. Hojii isin qabdan, miindaa isin qabdan, birrii isin qabdantu waaqa tolfamaa isinitti ta'ee jira. Jaalala isin qabdantu waaqa tolfamaa isinitti ta'ee jira. Jaalalas ta'e jibba, hinaaffaas ta'e sassadaa, waan mul'atus ta'e waan laphee keessa jiraatu. Wanti jaalala Waaqayyoo caalee keessa namaa seenu hundumtu waaqa tolfamaadha. Kanaaf Waaqayyoo sana ifamam. Isa duraa Waaqayyoolii tolfamoo sanarraa akka nu adda baanu barbaada. Tarkaanfiin jalqaba Waaqayyo akka nu fudhannu barbaadu. Wantoota garaa keenya keessatti olaantummaa fudhatanii jiran sanarraa akka nu adda baanu barbaada Waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf Waaqayyoolii tolfamoonii kanneen Waaqaa caalaa nutti aanu barbaadan amanannaa namootaaf ta'an garummoo yeelloodhaaf nama saaxilan keessaa qabxii 5ffaa. Qabxii 6ffaa isa dhumaarra laallu yoo itti fufnee ilaalle qorichadha. Kanneen namoonni amanatanii garummoo amanannaa dhugaa ta'uu hin dandeenye. Kanneen namoonni abdatanii garummoo amanannaa fiixaan ba'e ta'uu hin dandeenye keessaa tokko qorichadha. Yeroo dhukkubaatti kan fudhatamu qorichadha. Amanannaa dhugaa miti qorichi. Eebbaatu ogeessa fayyaa taasee akkamittiin qoricha amanannaa dhugaa miti jettee barsiifte jettanii gaaffii keessa galuu dandeessu. Eeyyee ogeessa fayyaati. Ammallee ogummaa fayyaatiin kanan hojjedhu. Tajaajilaan alatti. Garuu qorichi namni hojjete amanannaa dhugaa miti. Asirratti waan tokko qulqulleessee dubbachuun barbaada. Wantoota caafiitti ba'an lamaan, wantoota fiixeetti ba'an lamaan garuu dogoggora ta'an. Innis yoo dhukkubsatan qorichi hin barbaachisu, kadhannaa duwwaadhaan darbuun hin danda'ama jedhanii yaadu. Dhugumaan amantii isaa yoo jiraate garaarraa yoo amanan Waaqayyo qoricha isa kamiin iyyuu caalaatti nu fayyisuu danda'a. Kun dhugaadha. Haa ta'u malee ogeessonni sammuu isaanii baname iji isaanii argee kanatu qoricha ta'a, kanatu lafa dhibee namaaf dhaabbata. Yoo garaa ciniinnaa ta'e ciniinnaadhaaf kan gargaaru, yoo mataa dhukkubbii ta'e mataa dhukkubbiif kan gargaaru, yoo dhibee keessaa ta'e dhibee keessaaf kan gargaaru, yeroo cabaatti kan gargaaru, yeroo dhibee adda addaatti kan namaaf ta'u qoricha namoonni hojjetan ogummaadhaan tooraan kan qorannoodhaan hojjetan sana fayyadamuun cubbuu miti. Qorichatti fayyadamuun dogoggora miti. Caafiin lammaffaan immoo yeroo dhukkubaatti ogeessonni waan jiraniif kadhachuun barbaachisu. Manuma qorichaa dhaquun
dhaqaniidhuma marfee waraannachuun, dhaqaniidhuma qoricha liqimsuun, dhaqaniidhuma giluukoosiidhaan qoricha fudhachuun, IVdhaan qoricha fudhachuun gaadha jedhanii yaaduunis dogoggora lamaffaati. Maaliidha wanti sirriin? Waaqayyoon kadhachuudhaan qoricha ani fudhadhu kun maqaa Yesuusiin naa fayyadu jedhanii fudhachuun homaa tokko dogoggoran qabu. Isa kanatti ilaalcha sirrii. Qoricha kana namoonni akka hojjetaniif situ hojjete, dandeettii kana dhala namaaf si kenne, qoricha kana keessaan maqaa gooftaa Yesuusiin na fayyisi jedhanii fudhachuun gaariidha. Filatama dhaqanii yaalamuun cubbuu hin qabu. Garuu wanti dogoggoraaf qabxii kana keessatti ilaalaa jirru qoricha sana amanachuun, qoricha sanatu na fayyisa jedhanii yaaduun, qorichi sun ituun hin jiru ta'eeti ani badeera jechuun, ani salphadheera jechuun, silaa ani qaaneera jechuun dogoggoraadha. Mee sagalee Waaqayyootiin adeeggaru. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 16 lakkoofsa 12-13 akkas jedha. Aasaan mo'ee waggaa 39 isaatti dhukkuba miillaatiin hin qabame. Dhukkubni isaa baay'ee hamaa ta'e utuu jiru Waaqayyoon na gargaari jechuu dhiisee warra qorichaa beekan duwwaa biraa gargaarsa hin barbaade. Aasaan mo'ee waggaa 41 isaatti du'e. Waggaa 2 guutuu dhukkuba kanaan dhiphachaa ture. Waggaa 39 dhukkubsate hamma waggaa 41 isaatti dhukkubsataa ture. Waggaa 2 jechuudha. Isa booddeen du'e. Aasaan namni jedhamu kuni nama akkamitti yoo jettani mootii Yihuudaa keessatti kaan keessaa mootota gaariidha jedhaman keessatti ramadama. Akka Daawit faa, akka Yooshaafaax faa, akkasumas mootota kan biroo kanneen Waaqayyoo garbicha koo ta'ee amana abdatee fudhate kan akka Hisqiyaas faa. Mootota garaa Waaqayyoo itti boqote keessatti ramadama. Yeroo dheeraadhaaf Waaqayyo wajjiniin karaa gaariirra nama deemedha. Nama Waaqayyoo isaa wajjiniin ta'ee hojii gaggaarii hojjetedha. Nama kanatu gaaf tokko dhukkubsate. Liidarshiippii waggaa 39 biyya bulche booddee dhukkubsate. Dhukkuba miillaatiin madaa'uudhaan miidhamaan dhukkubbii miillaatiin qabame. Haa ta'u malee dhibee isaa kana keessatti mootii guddaan kuni gadi kufee Waaqayyoodhaan hin dandeessaa dhibee koo hamaa kana gargaarsi bira jira na gargaari jedhee Waaqayyootti hin boo'e. Hisqiyaas faan Waaqayyootti boo'u. Yoo rakkatan Daawit faan Waaqayyootti boo'u. Mootummaa isaanii ilaalanii guddummaa isaanii ilaalanii ulfina Waaqayyoodhaan hin xiqqeessan. Waaqayyootti iyyatu malee. Inni kun garuu dhibee hamaa baatee dhukkuba hamaa baatee utuu jiru Waaqayyoodhaan mari'achuu caalaa namoota qorichaa namaaf kennan irratti xiyyeeffannoo laate. Isaan biraa qofaa gargaarsa barbaade. Waaqayyoodhaan na gargaari hin jenneeraam sagaleen kun. Na gargaari hin jenne sidha kan namoosise, sidha kan xinnummaa koo kaasee naa wajjin ture, sidha kan naa wajjiniin biyya kana keessatti jijjiirama gurguddaa hojjete. Si malee falli hin jiru. Arra yeroo dhukkubsadhe kana keessas gargaaraan koo sidhaa. Kottu hin jennee Waaqayyoodhaan. Warruma qoricha beekantu jira. Akkuma har'a mandara keessa kilinikiin baay'atu, manni qorichaa faarmaasiin baay'atu, hospitaalonni baay'achaa jiranii gaariidha galata Waaqayyoo. Akkuma kana namoota waa beekantu jira ture barasaa qoricha kan beekan. Isaan duwwaa biraa gargaarsa barbaade. Dhibee masanaan du'e namni kun. Qoricha amanachuun, qoricha irratti of gatuun amanannaa dhugaa miti ijoollee Waaqayyoo. Amanannaa fiixaan nama baasu miti. Yeroodhaaf duwwaa, yeroo murtaa'aaf duwwaa reliivii nuu kennuu danda'a. Dhukkubbii keenya nuti qabbaleessuu danda'a. Garuu nu fayyisuu hin danda'u. Garuu akkan duraan isinitti dubbadhe
qorichuma fudhannu sana irratti maqaa Waaqayyoo waamuun qoricha sana irratti fayyisuu Waaqayyoo eeguun nu gargaaruu danda'a. Achi keessaan nu fayyisuu danda'a Waaqayyo. Garuu abdii keenya amanannaa keenya fuunee waan harki namaa hojjete waan ogeessi biyya lafaa hojjete irra kaachuun garuu ulfina Waaqayyoo xiqqeessuudha. Waaqayyo akka nu kana godhu hin barbaadu. Kanaaf jecha ifaadhaan isinis dubbachuudhaaf qoricha duwwaatu na gargaara. Kadhachuun barbaachisu Waaqayyootti of kennuun barbaachisu jechuunis dogoggora. Akkasumas immoo homaa tokko qoricha fudhachuu hin barbaachisu namni dhukkubsate hundumtuu kadhannaa duwwaadhaan fayyuu danda'a jedhanii dunuunfatanii karaa malee Waaqayyoon eeguun utuu Waaqayyoo gahee nuuf kennee jiru gahee keenya xiqqeessuunis dogoggora. Maaltu sirriidha ree? Qoricha yeroo nu barbaachisatti fudhachaa irree Waaqayyoo fayyisuu Waaqayyoo immoo irratti eeguun gaariidha. Dubbii isaa dhageenya Waaqayyoo nuuf eebbisu. Kutaa arfaffaadhaan walitti deebinaa qabxiiwwan amma safanii jiru Waaqayyoon galateeffanna. Danda'a bara baraa kan taate Waaqa keenyaa yaasa amanannaa sirrii taatee yaasa yootti amana san nama hin qaanessine guddaa keenyaa teessoo kee kabajamaaf dinqisiisaa irratti galanni siif baay'atu waloloof jedhe. Ayyaana kee guddaadhaan waan nu barsiifteef sagalee kee dinqisiisaadhaan nu wajji waan jirtuuf maqaan kee haa ulfaatu. Ammas yaa Gooftaa wanta Waaqa tolfamaa jireenya keenya irratti hundumaa nurraa cabsi keessa keenya dhangalaasi garaa qullaadhaan gara ofii keetiitti nu deebisi. Waaqayyo qoricha amanamaa isa taate sirratti of gatuudhaan ogummaa qajeelaadhaan jiraachuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Sagalee keetiin nu hoggani geggeessi yeroo keenyaaf irratti ulfaatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan isin